Hiriira bakka. Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti hunduma keessaniif haa ta'u. Boloottonni obboloonni biyya keessas biyya hambaa jirtan hundumti keessan har'aa sagantaa addaadhaan achi as ba'een jira. Akkuman kaleessaa peejii koorratti fi bii koorratti gadhiisee waggaa tokkoffaa keenyaa sagantaa peejii jalqabnee yeroo nuti galateeffannu ta'a. Kanaaf har'aa Waaqayyoon galateeffachuudhaafan bifa addaan achi as ba'ee jira. Sagantaa keenya inni roobii onkololeessa keessa jalqabee kun waggaa tokkoof hin dheerraa har'a onkololeessa 31ffaa keessa jirra. Kanaafan Waaqayyoon galateeffachuu barbaade Waaqayyoon hin faarfannaa sagalee isaan dhageenyaa. Waa'ee tajaajila koos waa muraasa dhuga ba'umsa siniifan qabaadhaa tamittiin ka'ee akkamittiin sadarkaa kanarra isa jedhus waanan dhugaa siniif ba'uu qabaa. Kanaaf viidiyoon kun akka hiriyoota keessan bira ga'uuf sheer godhaa, laayik godhaa, koomentii godhaa, peejii kana follow godhaa. Kanaaf amma akkuma amala keenya har'as mucaan naa wajjiniin dadhabu waggaa tokko guutuu naa wajjiniin kan ture kan naaf kadhatu teekniika irratti kan hojjetu qomiin anaa wajjin jira. Faarfannaa galataa tokko qabnaa. Faarfannaa kanaan erga Waaqayyo waaqeffannee booddee gara sagantaa sattaanutti seennaa. Obboloonni galaa jirtan eebbifamaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Olii wajjin taanee Waaqayyo waaqeffannaa. Faarfannaa kanaan Waaqayyoon galateeffanna. Waggaa tokkoffaa keenya tajaajila peejii jalqabnedha kun. Lafati anaaf kapute beka lafati ufte nafute gooftaa koo lafati ufte nafute safuudha lafati anaaf kapute beka lafati ufte nafute abbaa koo lafati nafute atamin dufte atigarako esana dufte fargako almako moga dufte garako kabu kenerge tatatako sabuke kanko yadamani Sasumane, Tafanare, and Abdicute, Adisawako, Mogasarane, Akako, Anangalani, Nagute, Kesako, Anangalani, Nagute, Kesako, Makecha, Kesako, Wakayoko, Makecha, Kesako. Wakayoko, Anangalani Nagute, Kesako, Anangalani Nagute, Kesako, Urmakejra Kesako, Wakayoko, Urmakejra Kesako, Wakayoko. Kakase adeni sakalesako malin darbama tusintanako darbata mama ya mileksako ya muafarfamu harakatiko boa polate dedarani ole no fargani Amen. Amen. Mama le, jamela feko, ado feno chera, akika pako. Anangalani nagute, kesako. Anangalani nagute, kesako. Ulmakecha kesako, wakayoko. Ulmakecha kesako, wakayoko. Anangalani nagute, kesako. Anangalani nagute, kesako. Ulmakecha kesako,
waaqayyoko olmaa kee jira keessa koo waaqayyoko atamee dhuftee ati gara anaan galanne na kuftee keessa koo olmaa kee jira keessa koo waaqayyoko anaan galanne na kuftee keessa koo Soko ke kanko olmaa kee jira keessa koo waaqayyoko saasumane anaan galanne na kuftee keessa koo olmaa kee jira keessa koo waaqayyoko waaqayyoof haa ta'u waaqayyo waaqarraa namoota galtanii hirmaachaa jirtan isin haa eebbisu sagantaa kana amma hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa kun waggaa tokkoffaa sagantaa tajaajila peejii jalqabnee yeroo nutti galateeffannu ta'a waaqayyoon galateeffannaa walii wajjin taane waaqayyoon galateeffanna yaa waaqayyo abbaa yaa waaqayyo ilmaa yaa waaqayyo hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u jaalala kee taanaan yaa gooftaa tajaajila kana waggaa tokko guutuu nu gargaarte yaa waaqayyo torbanoota 52 keessatti nu wajjin taate sagalee kee akka dubbannuuf yaa gooftaa dubbii kee akka dubbannuuf ayyaana nu laatte maqaa gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u ayyaana kee malee gargaarsa kee malee araara kee malee yaa gooftaa dubbii kee dubbachuun hin danda'amu yaa waaqayyo tajaajila waggaa darbe ji'a kana keessa jalqabne kun waggaa tokko xumurree lammaffaa jalqabnee jirra kanaafan galata siif dhiyeessuuf achi as ba'ee maqaan kee ulfaatu ammas yaa waaqayyo sagalee kee nutti dubbadhu nu barsiisi tajaajila isaaf irratti nu wajjiniin ta'i dubbii kee kan dubbadhuuf afaan koo hiiki gurra saba kee bani sammuu saba kee ibsi kan nu mormu wallaansoo kan nu qabu humni hamaan inni kamiyyuu maqaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee kan rukutame haa ta'u jalqabnee hamma xumurutti nu wajjin ta'i galata kee sagalee waaqayyo dubbisee walii wajjin hirmaannu akkas jedha ergaa Xiimotewos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 kaasee isa jiruni dubbisa araara waaqayyoof galateeffachuusaa jedha Phaawulostu waa'ee araara waaqayyoof waaqayyoon galateeffata ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf ufnaan humna naaf kenne kana amanamaadha jedhee hojii isaarra na dhaabuu isaatiif nan galateeffadha durillee an maqaa balleessaa ari'achaa humnaan namarratti ka'an ture garuu amanuu koo dura wallaalummaatti waan kana godheef inni araara naaf buuseera an ayyaanni gooftaa keenyaa amantiif jaalala Kiristoosiin argamu wajjin guutee irra naaf dhangala'eera dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha guutummaattis fudhatamuu hin ta'aaf warra cubbamootatti lakkaa'aman san keessaa ani isa duraati haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsasaa guutummaatti mul'isuutti warra jireenya barabaraatiif isatti amananiif fakkeenya kan ta'uuf inni araara naaf godheera mootii barabaraa isan duune isa jaan hin argamne waaqayyo isa tokkicha sanaaf baruma baraaf ulfinniif guddinni haa ta'u ameen Phaawulostu waaqayyoon galateeffata ani Kiristoos Iyesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna naaf kenne amanamaadha jedhee hojii isaarra na dhaabuu isaatiif nan galateeffadha hojii wangeelaa kana kanan hojjedhee hojii wangeelaa kana kanan hojjechaa jiru humna waaqayyootiin jedha ayyaana waaqayyootiin jedha gargaarsa waaqayyootiin jedha anis firoota koo kanan hojii waaqayyoo kana hojjechaa jiru humna waaqayyootiin ayyaana waaqayyootiin gargaarsa waaqayyootiin waa muraasa yeroo biraa bal'inaan isinitti dubbachuu nan danda'a attamitti akkan gara gooftaa dhufe akkamitti akkan tajaajila jalqabeen isinitti hima ani maqaan koo luba gaaddisaa Xilaawun jedhama kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Mandii aanaa mana Shibuudha barri isaa bara dargiiti egaa baay'oonni beektu bara dargii keessa waaqayyo hin jiru bara jedhamudha waaqayyo hin jiru bara jedhamu bara 83 kana keessa 82 kana keessa naannoon keenya gaa daadhiidhaan beekamaadha daadhii dhunna yeroo tokko yoo iyyee sirbaa bullee sirba nan jaalladha yoo iyyee sirbaa bullee birrii baay'ee funaannannee
inquxaxashii ganamaan qurxii murree riyoota koo kan ta'an Simoon Gaarii, Abtaamoo Bishaa, Daannoo namoota kana fakkaatan Yaasiin Abbaalamuu ijoollee jedhamu wajjin ganama sa'aatii 12 walakkaatti qurxii murree ganamaan daadhii dhuguu jalqabne. Daadhii dhuguutti beekamna yeroo sana bara dargiiti. Daadhii dhunnee gubbaatii jalqabne mana Obbo Mangistuu iddoo jedhamu jalqabnaa, mana Obbo Margaa dhufnee, achi mana Obbo Sanamoo Raggaa Saafaa dhufnee, mana Dandiriin dhannee, mana Adabarraa dhannee, Ada Gannattii dhannee hin dhunnaa warri kaan gidduutti ba'aa adeeman. Guyyaa sana wanta hin irraanfanne daadhii birciqqoo 44 dhuge. Daadhii birciqqoo 44 dhuge. Amaluma keenya keessatti maatiin koo moo yeroo dhunnu gurruma keenya kana fuuluma keenya diddiimata malee badaa bitiin turuu machaawisa jedhan hin beeknu. Warri kaan dadhabanii baanii dhumarratti anaaf Simoon galgala nagaa walitti dhaabnee gargar baane. Kanaaf nama dhugaatii dhugaa turedha jechuudhaan. Lammaffaa qumaaran jaalladha. Bara dargii keessa wanta ta'edha kun qumaaran jaalladha. Qumaara kanaa dibbiidha, darbachoo jedha, futti jedha, arbeeshtiidha, konkarseekkaadha, soekkaa jedha. Waan ani hin taphatiin hin jiru. Qumaara baay'een jaalladha. Waan ani hin irraanfanne gaaf tokko tun qumaara taphadhu magaalaa Mandii keessatti maatiin keenya gamaatii guddaadha. Warri keenya warra baalafaa jedhamanii beekamu tun qumaara taphadhuun qabame. Qumaara qabadhee tun qabadhu reebamee dudda keenya irratti nuu tsaafanii bara dargiitii akkas jedha. Inyaan yaayyaachuu qumaaratti caawwatu jedhanii Simoon Gaarii mucaa jedhamu wajjin ol baannee magaalaan keessatti dhaladhee guddadhe keessatti magaalaa keessa nu naannessani. Yesuus Kiristoos garuu dhufee inyaan yaayyaachuu wangeelan takatalu jedhe. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ituma kanaan jirru sirba waan hin jaalladhuuf gaaf tokko waan ani hin irraanfanne waldaa Ortodoksiitu jira biyya keenya keessa. Waldaa Ortodoksii Giyoorgisii jedhamu ituun darbaa jiru warabii kana faarfatu. Warabii jedhu jechiiti. Attalayyana dangel ho'ee dirashilleen. Faarfatu warabii jedhan echi boonee as bahee sirba sa'een dhaqee gidduu lixen. Sirba ta'ee dhaqeen gidduu lixee yeroo naqu faarfannaadha. Faarfannaa sana faarfannee finnee gara waldaatti galagallee Abbaataችን ሆይ jenna kana jennee በሰማይ የምትኖር jenneetu gargar baana. Ituman deddeebi'u gidduutti egaa biyyi lafaa kana hin dhiifne gidduutti bara 83 hiriyoota koo tokko wajjin waamoo walii galle. Jaalamaayilee Iddoosaa Ayilee ijoollee jedhaman Efreem Baayisee ijoollee jedhaman Daannoo ijoollee jedhaman wajjin gara nama 9 taanee bosonatti gallaa inni. Dabalisummaa Oromootti bosonatti gallanne 83 walii gallee galgala namni dhufee nu fuudhee deemu jira. Kanaanitu jirru nu gidduuti nama iccitii baasin beennu waraanni dargii hin dhaga'ani hin qabamne lafa jalatti birgeedii iddee jedhametti lafa jalatti hidhamne baangarii jedhu isaan taankarii jedhu achi lafa jalatti hidhamne namoonni lafa sana jalatti hidhaman yeroo baay'ee maal ta'u achumatti boombiitti gadhiisanii ajjeesu. Achi jalatti hidhamne bakka hinduunaa kana keessaa hin baanu jenne achi ciifnee gaa'amni kadhannu hin kadhannaa gidduutti Biraawiitti dira namoota fuunee deemna jedhanii anaaf Iddoosaa Ayilee baay'ee kiiloon keenya gadi bu'eera waanta ta'eef ijoollee turres ijoollee waggaa 15ti warra nu keessaa gurguddaa ta'an Abtaamuu Qixxaataa fa'aa Jaalamaayilee fa'aa Efreem Baayisee fa'aa Daaneelee fa'aa fudhataniitu deemanii nuun 7 booddee halkan nu gadhiisan. Yeroo sana birgeediin haxaramaadha. Halkanii akkuma rukutamnuuf nu gadhiisanii Waaqayyo garuu arraaf na qopheessee jira waanta ta'eef birgeedii keessaas nan ba'ee achiisan ba'ee waldaa Ortodoksiitti gaa deddeebi'uutti ka'e amma seeraan itti qabameenan deddeebi'uutti ka'ee jireenya koo keessatti waan hin irraanfannetu faarfannaa faarfannu gaaf tokko namni Mitikkuu Tokollaa jedhamu. Waldaa Ortodoksii keessa ijoollee arraa faarfannaa kana duwwaa faarfanneen gallu macaafa qulqulluun isinii dubbisaa jedhee ani macaafa qulqulluu dubbifamus dhaga'ee hin beeku. Macaafa qulqulluu nuu dubbisee afaan Oromoodhaan dubbise nuu kadhate giiziidhaan faarfannaa afaan Amaariffaan faarfannaa afaan Oromoon jiraa jedheen ergasii kaasee macaafa qulqulluu kana dubbisuutti hin ka'e achitti lallabaan ta'ee koree dargaggootaa keessan galee dabirii tokko irratti dabirii 52 irratti quxuxur koomiteen ta'ee dabirii jedhama isaan waldaadha. Ituun achi tajaajilu wangeellumti kuni of danda'aadha. Wangeel gaaffii nattumaa dhufe.
addanarraa'oo kadhata abbaa keenya duwwaa jedha. Eessaa fuutanii nagaa ergamaa Gabriel qulqulluu yaa giiftii Maariyaam isa jedhu eessaatti dabaltanii wangeelarra won jira yoo itti dabalame yoo dha'ichatu isinitti dabalama jireenyarraa hirrattu jedhaa jedheen gaaffii kaasuutti ka'e. Namni naa deebisu hin jiru. Waaqa goorgisii jedhanii kadhatu. Eessa jira goorgisii macaafa keessa hin jiru. Maaliif illee waaqa goorgisii hin jennu? Maaliif lafa dhungannaa? Maaliif tasaallamnaa? Maaliif kophee keenya baafnaa? Kana gaaffii macaafumti natti uume gaafachuutti hin ka'e namni naa deebisu hin jiru. Cime kirkiriin kun waldaa sana keessatti Ortodoksii keettiin cime nus namoonni hafuura qulqulluun guutamutti kaanii hin kadhanna baay'ee kadhanna. Riyaa kooftaamuu qixxaataa wajjin baay'ee kadhana 11 faasomne kadhanna achumatti seexanii namarraa iyyaa kufataan hin fayyaa wangeelli lallabamaa hin faarfatamaa jijjiiramni geeddaramni dhufaa dhufe achuma keessatti. Yeroo kana achuma keessaa nurratti ka'uu jalqaban. Kanan irraanfanne namni tokko abbaa keenya Bowaaqoyyaa kan jedhaman waldaa makaana Yesuus keessatti tajaajilaa turan isaanii achitti ol dhabanii gara waldaa keenyaa dhufanii nurratti ka'an. Gaaddisaanii makaana Yesuusin fidee abtaamuun immoo kunoo mulongeeliin fidee pheenxeetu galee jedhu nu hin beeknu waa'ee pheenxeeyyuun dhaqneen achi wangeeluma kanatu kana na hubachiisaa dhufe. Achi abbaan namni guddaa kan turan jaarsolii waldaa Ortodoksii kan turanii abbaa tarfaa kan jedhan macaafa qulqulluu dubbisuu jaallatu isaan immoo isaanitti nu dhiyeessu. Yeroo nun dhannee isaanii wajjiniin haasofnu jaarsatti dheekkamu. Maali? Akkuma Goojjamii dhufetti fudhannaayi ijoolleen keenya nuu qajeeshu taanaan isa ijoolleen keenya qajeeshan fudhanna jedhaniitu ituma kanaan jiru ituma kanaan wallaansoo qabnu naannoo mana keenyaa moo sagantaa kadhataa tokko jira. Sagantaa kadhataa tokko jira galgala hin faarfatu. Harfannaan inni irraanfanne tokko faarfatu. Harfannaan inni irraanfanne akkamittiin gara gooftaa dhufe tajaajilatti akka dhufe isinitti himaan jira. Harfannaan baay'ee jaalladhu tokko faarfatu warri waldaa makaana Yesuus yeroos mishiinii jedhama gaa warri mulongeeliyyuu badaa miti waldaa mishiinii jedhu faarfannaa tokko faarfatu. Kunoo sassaabamnee fuuldura kee teenyaa ati nuuf kenni yaa Yesuus buddeena jireenyaa. Buddeenni jireenyaa yaa Yesuus sagalee keeti nu barbaachiseera yaa gooftaa hamma nuuf kenni. Kunoo sassaabamnee fuuldura kee teenyaa ati nuuf kenni yaa Yesuus buddeena jireenyaa. Buddeenni jireenyaa nan bu'aga wanta na boossisuun beekuu dhaabadheen booraasaan faarfannaa kana faarfatanii yoon attamitti taa'uun jedha yeroo kana dubbii waaqayyoo dhaga'uuf jedhuun jedha garaan koo gara waldaa makaana Yesuus akka dhaquuf na barbaade. Nan dadhabee warra achii immoo akkan isaan tajaajilu akkan isaan bira turu barbaadu abbaa tarfaan baay'ee na jaallatu hin deemina daraan nu jalaa naan jedhu isa booddee gaaf tokko riyaa tokkoon qaba Tashaalee Tasgaraa nama jedhamu amma biyyuma jira Tashaalee Tafarraa nama jedhamu biyya jira Tashaalee na waldaa dhaquun barbaada sagantaa dhaquun barbaada jennaan jalqaba sagantaa mana obbo Fiqaaduutti kan geggeeffamu Fiqaaduu jiraata kan geggeeffamu facaasaa yookaan jimaata kan geggeeffamu gibbii makaana Yesuus keessatti gibbii warra mishiinii keessatti kadhatama achitti nageesse gaafa achi dhaqu jilbeenfatanii kadhatu jilbeenfadheenis kadhachuutti ka'e. Namani hin irraanfanne obboleettiin koo Baaccuu Gabree kan jedhamtu hin kadhatti. Maa inni durba akkas kadhattu isheeyyuu afaan Oromoodhaan akkas kadhattu jedheen baay'ee dinqifadha. Baay'ee raajeffadha. Achi dhokadheen ba'ee sanbata isaa waldaa makaana Yesuus daakkoo waaree booddee sagantaa sanbataatu jira. Achi ammas nan dhaqee dhumarra taa'ee gaafa sana namni wangeela lallaban amma gara gooftaa kan deeman abbaa keenyaa obbo Yeeyyis Imaamuu jedhamu. Isaantu wangeela lallabee Habtaamuu Qixxaataa amma Sinodoosii Mandiirraa kan hojjetu inni immoo sagantaa geggeesse baay'een dinqifadha. Faarfannaa isaan faarfatan hin irraanfadhu. Faarfannaa isaan faarfatanii sagalee waaqayyoo dhageenya jedhan. Rajjetamee boofni qabamee jawweeni. Rajjetamee boofni qabamee jawweeni lubbuu koo balleessuuf kan nagaadan suni faarfannaa kana nu faarfachiisan. Rajjetamee boofni qabamee jawweeni rajjetamee boofni qabamee jawweeni lubbuu koo balleessuuf kan nagaadan suni faarfannaa kanan faarfatanii egaa akkan qabameen baree
nan qabame waaqayyo na argate achumaan na qabani dargiinis hin kufee yeroo dheeraadhaaf bilisummaa Oromoo naannoo keenya qabatee ture dirree bilisoome jedhamee beekama. Dargiinis hin kufee bara 85 keessa gara waldaa Makaaneesus hin dhufe barumsa amantii cimsannaan baradhee barumsa amantii cimsannaa kan na barsiisan luba Samuel Garbaa amma biyya Ameerikaa kan jiran luba Gobbuu amma biyya kan jiran Raggaawaa jira magara gooftaa kan deeman luba Addaamuu Nyaaroofaa barumsa amantii cimsannaa baradheen nan eebbifame. Tajaajilarra waanan tureef waan na beekaniif tajaajilarra waanan tureef baay'ee nan tursine tajaajila barumsa tajaajilaas birattan baradhe barumsa tajaajilaa amma luba kan ta'e boleessa keenya Malaakuu jira Abtaamuu Qixxaataa Margaa Nagarii Amaanu'el Jiraataa faatu barumsa tajaajilaa na barsiise tajaajilattiin akkasitti 85 kaasee moo waldaa Makaaneesus keessatti tajaajilan ittiin fufee 85 86 87 immoo 12 fixee achi biyya Hoomaa jedhaniin dhaqee achittis tajaajilaan ture 88 agayya 28 immoo magaalaa Finfinneettiin gale amma magaalaa Finfinneen jiraadha magaalaa Finfinnee kana yemmuun dhufu immoo an tajaajilaaf hin dhufne hojiidhaaf eessuma koo bira dhufe kaayyoon koo hojjechaa tajaajilu isa jedhuun barbaada malee miindeeffamee tajaajiluun barbaadu waaqayyo immoo hojiisaaf akka na barbaadu irra deddeebi'anitti dubbata sagantaatu jira sagantaa mandaraa kanan hin irraanfanne mana luba Baqqalaa keessatti kan geggeeffamu sagantaa sana keessatti dhufee hirmaachuu jalqabee buleessa koo amma paasterii waldaa tokkummaa afaan Oromoo kan ta'e biyya Ameerikaa kan jiru Kamisoo Abisheefaa wajjin Dalasaa Tasfaayifaa wajjin Gaaddoofaa wajjin amma haadha manaa koo kan taate Kibruu Mangistuufaa wajjin Malkaamuu Jiraa Jaallataafaa wajjin Salamoonfaa wajjin Tsaggaafaa wajjin itti hin jalqabne gaaddanaa miseensan taane ammayyuu tajaajilan jalqabe waan na beekaniif sagantaa mandaraanaas jira mana Obbo Faasil jira mana Obbo Daajoo jira Saarisii mana Adda Libbee jira Boolee Biiftuu keessa mana Leensaa Guddinaafaa keessa jira naannoo Furii sagantaa mandaraa jira sagantaa mandaraa innumti waldaa amantoota Oromoo Finfinnee ta'e arra sagantaa mandaraa jedhee beekamuyyuu yeroo sana sagantaa jedhama waaree booddee jira akkasitti sagantaa mandaraan jalqabe as keessatti isa booddee akkan tajaajilaa ta'e buleessa keenya luba Asraabizoo Rosaas Wangeelaawiidha isatu waldaa kee hojjeta isatti miyanii inni na waame akkasittan waldaa amantoota Oromoo Finfinnee keessaa moo tajaajila jalqabe sagantaa mandaraa keessatti tajaajileera itti gaafatamaa sagantaa mandaraa ta'eera koree dargaggootaa ta'eera koree afuuraa ta'eera bakka bu'aa luba waldaa ta'e hojjechaan ture yeroo koo guutuu laadhees wangeelattan dhufe gaasa booddee barumsan baradhe barumsa macaafa qulqulluu isa jalqabaa advance certificate koon baradhe achumaan immoo diploomaa koo walduukaan pastoral leadership irratti baradhe yeroon baradhee fitu waldaa waamicha naa gootee waldaa amantoota Oromoo Finfinnee keessaan yeroo koo guutuu kennee miindeffamee tajaajiluu jalqabee sulultaarra hojjedheera kattaarra hojjedheera waldaa amantoota Oromoo Finfinnee keessaa miindeffamee hojjedheera gara waggaa 6 olii ergan hojjedhee booddee moo tajaajilli bakkeerra waan natti baay'ateef hojii waaqayyoo kanaaf of kenneen bifa kanaan hojii waaqayyoo hojjechaa jira waaqayyoo na gargaaree biyya keessattis tajaajilaan jira biyya kana keessaa yeroo biraa bal'inaan isinitti himuu nan danda'a biyyoota baay'ee dhaqee hojii wangeelaa hojjechaa jira egaa waldaan sagantaadhaan biyya kana keessatti jalqabdee amma baay'ina isaa baruu dadhabnutti afaan Oromoodhaan magaalaa Finfinnee kana keessatti babal'atee jira galanni waaqayyoof haa ta'u tajaajilli akkasitti jalqabe kun sadarkaa kanarra ga'eera amma gaayoo xinnaate tajaajila keessa gara waggaa 31 qabadheen jira ijoollummaattan gara hojii wangeelaatti dhufeen gara waggaa 16 yeroon ta'uun gara hojii wangeelaatti dhufe waaqayyo isa hammaatti na gargaareef galanni haa ta'u waaqayyo na gargaaree biyyoota Oromiyaa kana keessa biyya Itoophiyaa kana keessa bakka baay'ee dhaqeera balbala waaqayyo naa baneenis boloota Siwiidiniinis tajaajileera Noorweeyin biyya Stavanger jedhamu Bergen jedhamu Osloo dhaqeera biyya Ameriin dhaqeera Frankfurt Germaniin dhaqee isaaniinis ayyaana waaqayyo naaf kenneen isaan tajaajileera boloota achi jiran waaqayyo sana eebbisu egaan tajaajilli inni kanii peejii kana ammoo waggaa darbee ji'a kana keessa jalqabe onkoloolessa keessa jalqabne amma kunoo gargaarsa waaqayyootiin waggaa tokko finnee waggaa lammaffaatti ce'aa jirra kanaaf Phaawulos akkas jedha ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna naa kenne
amanamaadha jedhee hojii isaa irra na dhaabuusaafan galateeffadha. An Kiristoos Iyesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna naa kenne. Hojiin hojjedhu kanaaf amma tajaajila keessa hoo xinnaate isa waldaa ortodoksii hojjenootti dabale immoo waggaa 30 ol ta'eera. Tajaajila kana keessatti humna isa naa laate Waaqayyoon nan galateeffadha. Lammaffaa amanamaadha jedhee hojii isaa irra na dhaabuusaaf. Ani amanamaan ture. Nitti meera dhugaan ture. Wanta sirratti hin dubbatamne waan baay'ee jira. Kumaara taphadhee qabamaan ture. Waaqayyo garuu nama amanamaadhaan taanati amanamaadha jedhee hojii isaa irra dhaabe. Akkas jedhee dubbata. Durillee aniidha. Dur ani maqaa namaa balleessaa hari'achaa humnaan namarratti ka'an ture. Garuu amanuu koo dura wallaalummaatti kana waan godheef inni araara naa buuseera. Galanni isaaf haa ta'u. Durillee ani maqaa namaa balleessaan ture, ari'achaan ture, humnaan namarratti ka'an ture. Amanuu koo dura wallaalummaatti kana waan godheef inni araara naa buuseera jedha. Innan wallaalummaa kootti gochaa ture Waaqayyo araara naa godheera. Waaqayyo naa dhiiseera. Dur garuu akkasan ture. Amanuu koo dura nama akkasiin tureen. Waaqayyo garuu araara naa godhe jedha. Ayyaanni gooftaa keenyaaf amantiif jaalala Kiristoosiin argamu wajjin guutee irra naaf dhangala'eera. Ayyaana Waaqayyootu guutee irra naaf dhangala'e. Araara Waaqayyootu guutee irra naaf dhangala'e. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuun hin taaf. Warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa ani isa duraan ture. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha fudhatu. Guutummaatti fudhatamuun hin taaf. Ani warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa isa duraan ture. Mataan ture. Angafan turedha. Ammas amala garagaraan qabamtanii, suusii garagaraan qabamtanii, araara garagaraan qabamtanii kan jirtan Yesuus Kiristoos inni na geeddara isinis hin geeddara. Inni na jijjiira isinis hin jijjiira. Inni anaan afaan isaa na godhate, inni anaan hojjetaa isaa na godhate, araara sii godhee hojjetaa isaa sii godhata waan ta'eef itti of kenna. Naman tuffatu Waaqayyo, naman jibbu Waaqayyo. Cubbamaadha jedhee ofirraa naman fageessu Waaqayyo. Waaqayyo cubbuu jibba malee cubbamaan jibbu. Arrayyuu si jaallata. Ani nama cubbuutti angafatu kanati Waaqayyo araara naa godheedha. Waaqayyoota araara naa godhe. Kanaaf arrayyuu mana Waaqayyo keessa kan hin jirre, Waaqayyo wajjin kan hin jirre, amala garagaraa suusii garagaraa amma Waaqayyo kana dhuguma naa dhiisa kan jettan Waaqayyo isinii dhiisa. Waaqayyotti of kennaa. Namoonni karaa peejii kanaa, karaa YouTube kanaa, karaa FB kanaa viidiyoon kun isin bira gee dhaggeeffachaa jirtanii Waaqayyo nama geeddara. Haleluuyaa. Kanaaf akkas jedha. Haa ta'uyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsa isaa guutummaatti mul'isuutti warra jireenya bara baraatiif isatti amananii fakkeenya akkam ta'uuf ana araaraan argadheedha. Warra fayyineen immoo akkas jedha. Warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akkam ta'uuf araara argadheera. Obsa isaa guutummaatti nu keessaa mul'isuudhaafidha. Obboloota ko warri gooftaa qabnu immoo warri kan gooftaa ta'an immoo warri gooftaa kan arganne immoo warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif jireenya fakkeenya qabu jiraachuu qabna. Fakkeenya ta'uu qabna. Kiristoosin mul'isuu qabna. Kiristoosin beeksisuu qabna. Kiristoosin agarsiisuu qabna. Fakkeenya akkan ta'uuf araaraan argadheedha. Waaqayyo kanaaf araara nuu godhe. Kanaaf araara naa godhe. Ana nama cubbamaa, nama kumaartanyaa ture, nama xaccii ture, nama waa baay'ee ture araara naa godhe Waaqayyo arrammoo luba godhee fuula keessan dura dhaabadhee dubbii isaa kan dubbadhu godheera. Waaqayyo isa araara naaf godhen isa hojii isaa irra na dhaabe kana amanamaadha isa jedhee sana lakkaa'e kanan galateeffachuu barbaade. Mootii bara baraa isan duune isaan hin argamne Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraaf ulfinniif guddinni isaaf haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Tajaajilli akkasitti jalqabe egaa bal'atee guddatee dhufee sadarkaa kanarra ga'eera. Amma Waaqayyo na gargaaretti karaa kanaa roobii yeroo hundumaa saatii 2 kaasee isinan tajaajilamuudhaaf isin qophaa'a. Tajaajila kana keessatti amma ammaatti namoonni an saantima sin gaafadheen beeku, qarshii sin gaafadheen beeku, ofii koonan kantii waayifaa kanaa birrii 500 kaffaleen ibsaa kana bitadheen Waaqayyootu na waame jedheen hojii kana hojjechaa jira wanta ta'eef namoonni tajaajila kee bira dhaabachuu barbaanna jettanis tajaajila kee deeggaruu barbaanna jettanis yoo jiraattan gochuu dandeessu. An waa isin kadhachuuf miti waayifaa makanallee sponsor si goona namoo jettan gochuu dandeessu. Waaqayyoonan galateeffachuu barbaade.
inni guddaan egaa jalqabuu miti xumuruudha malee ka'uu miti ga'uudha malee. Phaawulos akkas jedhe kaachuu koo raawwadheera jedhe. Firoota koo jalqabneerra warra xumuran warra fixan warra raawwatan Waaqayyoon waa godhu. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Akeede Phaawulos keedhe yeroon dhiigi akka dhibaatti dhibeeffamu dhiyaateera. Yeroon itti jireenya kanatti hiikamus ga'eera. Wallaansoo isa gaarii sana dhaabbadhee qabeera. Dorgommee raawwadheera. Amantiis eegeera. Kana achi gonfoo qajeelummaa naaf kaa'amee jira. Goofticha abbaan firdinni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna. Ana duwwaa fituun ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuusaa jaallatan hundumaaf hin kenna. Raawwadheera. Xumureedha. Kana booddee gonfootu na eeggataa. Waaqayyo akka Phaawulos xumureera warra jedhan nu haa godhu. Raawwadheera warra jedhan nu haa godhu. Gonficha biraan gonfoo isa Yesuus harkaa namaaf kennamu bira sana fudhachuudhaan nu haa ga'u. Warri hojii kana jalqabdan, warri hojii kana jalqabne, warri tajaajila kana jalqabne amma gaafa Yesuus harkaa gonfoo sana fudhannutti argannus dhabnus nutti badus nutti tolus hirratus guutus mijachuus mijachuudha baatus lolli jiraates lolli dhibes Kiristoos kanaaf amma dhumaatti adeemuu qabna. Isa kabaan jedhe amma dhumaatti ati amanamaa ta'ii amanamaa ta'ii amanamaa ta'ii kiyyoo foon keetii gati addaannaa bayii addaannaa bayii addaannaaf bayii ani immoo gonfolfinaa siif dhifee dhudhaa siif fidee dhufaa yemmus wajjin darbinaa yaaddoon kee nafaa yaaddoon kee nafaa amma dhumaatti ayyaana amanamoota ittiin ta'an Waaqayyo nuuf laatu. Jabaadhaa cimaa hojii gooftaa kanatti jabaadhaa. Sagalee tokko dubbiseen gara xumuraatti fida. Jaallatamoo obboloota koo egaa utuun socho'in jabaadhaa dhaabadhaa. Itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasuma utuun ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Jabaadhaa hojii gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Itti dhama'uun keessan gooftaa biratti akkasuma miti. Lafarrattis Waaqayyo nu eebbisaa, Waaqarratti gonfoo nuuf kenna. Tajaajila koo kana dudduuba kan jirtu naman ituun hin galateeffatiin darbu haadha manaa koo Gaaddisee Baqqalee naaf kadhatti na gorsitii faarfattuudha lallabduudha hirraajii hin tajaajiltii mana Waaqayyo keessattis ol barree bara dheeraa ishee wajjiniinis kunoo Waaqayyo nu gargaaree gaa'ila keessa waggaa 15ffaa keenya fidnee ijoolleen keenya inni tokko waggaa 13 11 18 guunnee jirra. Akkuma kana abbaaf haadha ishee abbaa koo luba Baqqalaa Ayyaanaa akkuma kana Alamtsaayii Tazarraa amaatiif biyyuu isaaniin jedhu isaan anaaf abbaaf haadhadha. Akka abbaaf haadhaatti olii wajjin jiraannaa. Tajaajila koo keessaa isaanis ga'ee guddaa qabu. Boloonni haadha manaa kootii ga'ee guddaa qabu. Waaqayyo sin haa eebbisu jechuun jaalladhaa. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Kun amma Waaqayyo na gargaaree gara waggaa 30 olaa hojii Waaqayyo keessan jira. Ammas walii wajjin jabaannee itti fufnaa. Jabaadhaa isinis cimaa itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii hojii gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Inni lafarraa kun inni yeroo kun dhimma darbaa hojii gooftaa lafa jirtanitti caalchisaa hojjedhaa. Hojii Waaqayyoo kana wal qabannee waliin taanee hinama hojjennaa. Waaqayyo yeroo nun isaaf hojjennu kan keenya hojjeta, kan keenya nuu xumura, kan keenya nuu fixa. Yommuu tinaaf hojjettu midhaan kee eebbisa, bishaan kee eebbisa, dhukkuban si keessaa balleessa dheera. Yommuu isaaf hojjettu Waaqayyo midhaan kee eebbisa, bishaan kee eebbisa, dhukkuba si keessaa balleessa, waan yaaddisii godha, lafa yaaddeen sii ga'a. Waaqayyo isaa waggaa tokko tajaajila peejii kana akka tajaajilu nu gargaareef galanna ta'u. Isuma kana arratuun hin galateeffatiin hin darbu jedheen achi as ba'ee dhuga ba'umsa koo gabaabaatti kana fakkaata. Yeroo biraa bal'inaan dhugaa hin baanaa. Naa kadhadhaa, isiniifan kadhadhaa. Warra xumuran, warra raawwatan, warra galma ga'an Waaqayyo nu haa godhu. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Guutummaa waggaa tokkoo kana keessatti ayyaanni kee, humni kee, hafuurri kee waan na gargaareef maqaan kee haa eebbifamu. Qomoof maatii koo kana waan gargaareef maqaan kee haa eebbifamu.
namoota karaa peejii kanaa karaa YouTube kanaa karaa FB kanaa waggaa kana guutuu tajaajilamaniif galanni siif haa ta'u. Baay'ootaaf deebii isaanii deebisteetta, baay'ootatti dubbatteetta, baay'oota fayyifteetta, baay'oota gargaarteetta. Karaa tajaajila kanaa hojii hojjechaa jirtuuf ani yaa Waaqayyo beekamtii isaa siifan kennaa, ulfina isaa siifan kennaa, kabaja isaa siifan kennaa. Yaa Waaqayyo galanni, ulfinni, guddinni, oqubaan, jajamuun, waaqeffamuun, saganni siif haa ta'u. Situ humna naaf kenne, situ amanamaadha jedhee hojii keerra na dhaabe malee an nama kanaa miti. Nu gargaari yaa Waaqayyo dhuma koo naa bareechi, dhuma obboleettii kanaa, dhuma obboleessa kanaa ati bareechi. Karaatti wanti nu hambisu, karaatti wanti nu dhaabu, karaatti wanti nu kutuu barbaadu, hojii keerraa booddeetti nu deebisu kan barbaadu inni hamaan sun maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirutti kan rukutame haa ta'u. Obboloottotaa radeebee kan isinitti hubadhusa kanaa isiniin kadhadhaa, naa kadhadhaa, kadhata keessaniin na yaadadhaa, kadhata koon isin yaadadhaa. Wal qabannee mootummaa Waaqayyootiin galan, wal qabannee gonfoo qajeelummaa isa harka Yesuus keessa jiru sanaan amma geenyu, amma isa harkaa badhaasa fudhannutti itti jabaannu, itti cimnu, itti afuufnu. Jabaadhaan isin